warri immoo addunyaa kanarraa waggaa tana wajjin soomnee barana lubbuun hin jirre immoo rabbi jaallata haa kennuufi warra jiru immoo umrii rabbi nu haa dheeressu fayyaa nu haa kennu imaana nutti haa kennu warra dhukkubsatee sa'a kana ciisaa jiru immoo rabbi naa fayyisu warra sa'a kana da'uudhaaf qophaa'eetiin cinqii addaa keessa jirullee rabbi laaftumatti haa hiiku warra har'a qophii kana qopheessan jedhe immoo rabbiin umrii dheerinaa warra ramadaanni qabu kun argadha fayyaa guutuu argadha rabbi rizqii guddoo isinii haa kennu ramadaanni kun qabu argadha isiniin jenna warreen ifaajii kana hunda ifaajjanii jettan kanaafi daawwattoota fi kabajamtoota keenya isinis asumaan nuuf eebbisaa isiniin jenna rabbi waggaa waggaa itti nu haa deebisu ramadaanni ramadaan akka hiriyaa ta'u assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلا وسهلا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان جاء قمتشم بياتو يا رمضان شيطاني اتهدمتو يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya warri maatii Kuush 5 Show Studio jalatti argamtan hundi keessanuu jechuudha. Har'a bakka bareedaatti argamna akkuma argitan jechuudha. Maaliif akkasitti argamnu har'i guyyaa Ramadaana 25ffaadha. Guyyaa 25ffaa kana sababeeffachuudhaan bakka bareedaatti wal geennee jirra. Akkuma argitan jechuudha bakkichi baay'isee miidhagaadha. Akkuma argitan jechuudha. Kanaaf mee qophiin maal akka fakkaatu immoo guyyaa 25ffaa Ramadaana 25ffaa sababeeffachuudhaan bakka kanatti argamnu maal akka fakkaatu osoo nyaata qophaa'ee fi haala itti qophaa'e osoo isin daawwachiisin dura namoota tokko tokko wajjin gaaffii deebii taasisa. Ministeera na duubatti argamu kana maal akka jedhamee wajjumaan laallaa karaa isaa isin dabarsa. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, kopi harami, gabaabs kopi harami. Qophiin har'aa baay'ee namatti tola. Ramadaana 25ffaa hiriyoota fi obboleewwan keenya wajjin walitti dhufnee wajjin faxxaree du'aayii godhatuu fi sanuma keessa kaayyiin keessa jirullee jira Laylatul Qadriitti Laylatul Qadrillee wajjumaan kadhanna jennee qophiidhaan taa'aa jirra. Galatooma. Okay, garas dabarsine garas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadana 25ffaa kabajuudhaaf alaarratti jirra. Ji'a Ramadaana ji'a khairii isinii haa ta'u waggaa waggaatti nu haa deebisu isiniin jedha. Okay, galatooma isiniin jedha isinillee mee amma immoo qophiin Ramadaana maal akka fakkaatu fi haalli itti lulluqqachuu deemnu immoo maal akka fakkaatu wajjumaan laalla. Qophiin wal nyaataa jira. Ramadaana 25ffaa sababeeffachuudhaan bakki itti argamnu akkuma argitan baay'isee miidhagaadha baay'ee namatti tola. Ramadaanni waggaa malee hin deebi'u waan ta'eef kanaaf har'a Ramadaana 25ffaadha. Wajjumaan laalla ni haala itti qophaa'ee jedhe wajjumaan laalla turtiin keessan wajjin haa ta'u hanga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin haa ta'u. Yeroo kamitti gitu yaa Ramadaan baatiin isatti qixxaatu yaa Ramadaan kan qalbiin keessa jifamtu yaa Ramadaan dilii irraa qulqullooytu yaa Ramadaan halkan sunnaa leelii dhaabbachuu yaa Ramadaan daandii toltu guyyuu saqqachuu yaa Ramadaan milkii baraagala akhiraa yaa Ramadaan dinqii sorra raaxaa bishaaraa yaa Ramadaan afamiidhaan guyyaa agabu yaa Ramadaan rabbi uuma fedhii of qabu yaa Ramadaan obbulummaan margee lalisu yaa Ramadaan si keessa khayriifuu marxisu yaa Ramadaan daandii saaka ajrii dachaadha yaa Ramadaan makhluuqaaf rahmanni waadaadha yaa Ramadaan marhab marhab yaa Ramadaan ya marhaban bika ya Ramadaan مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان ويا 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 مرحبا بك يا رمضان بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك 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 يا رمضان مرحبا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بسم الله مكاجيلو قليلا فنتي خزيلو الحمد لله رحماني ننقه باتي رمضاني رحمة ساوى بك ودي هيركو كانكو في ساوى ددي لا فيتي أرجو ما يسرى وقايرا وقانو مرا قربي جزا أكن جلاتو وندا أولي كان مررفاتو وفي باتي الرحمة دلبي كل سوف توبت قلبي يا ملكنا ما بدا فمي شيلي ما تفكم كادي بمي كيسا تلتون دجانغو دمو كيسا نعمان كتل هممو مرحب مرحب يا رمضان Aisha warka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya irra deebi'uudhaan akkam turtan nagaa keessanii baga jiraatan isin jenna ammas irra deebi'uudhaan Ramadaana 25 geennee jirra. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha. Nyaannu nyaatamne jechuutti qomaa jirraan tuune akkuma argitan. Kono uummanni kan dadhabe miskiin jedhee siyaamini bro kan dadhabe uummanni nyaachuu dadhabee jira. Kono akkuma argitan daawwattoota keenya. Akkuma argitan jechuudha baay'isee bareedaa ture guyyaadha. Ramadaan 25 kana fakkaata. Haala gaariin dabarsine. Sheekota. Nyaada kasifaa isin haa ta'u nyaada. Akkuma argitan kana fakkaata jechuudha. Akkuma argitan jechuudha daawwattoota keenya. Kia maal jettan? Alhamdulillah garaakuu jennaan waan biraa wajjin. Aye. Kana nyaatarraa. Kanaafuu Ramadaanni 25ffaan kana fakkaata. Inshallah kun akkuma argitan jechuudha. Kun ustaan inni garana jirani. Sawa. Inshallah Rabbi waggaa waggaatti nu adeebisu. Mee maal jetta Ramadaana 25 kana? Wallahi ka. Nyaadhu kana gahaa ta'u wallahi. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya Ramadaanni bara kanaa hedduu namatti tola. Akkuma jirtan jechuudha Imaaraatiin kana fakkaatti. Waggaa kana Itoophiyaatti soomee baraan immoo Imaaraatidha. Bara dhufu Kanaadaatti sooma inshallah. Waggaa sadaffaa kanaa immoo Yamanitti soomee akkuma argitan jechuudha inshallah. Waggaa dhufu immoo Kanaadaa waggaa itti aanu immoo inshallah yoo Rabbi jedhe Makkatti sooma yoo Rabbiin jedhe Daawwattoota keenya. Rabbiin haa taasisu inshallah du'aa godha isin jedha. Ramadaana akka hiree isin haa ta'u. Haasa'ime haasa'e. Ante dha. Andit talaalande. Tawara alla. Wadde non deemte tawara. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya si tawaawaqu. Awra. Amaranya nam tawara. Ramadaan wali nabarasi. ተቀላቅለህ ስታፈጥርም እንዴት አረፍቲን በጌታ አልወረም ትፈራለህ እንዴ? ለቃለሁ እንደዚህ ነው የምለቀው። እንደሱ ለቀኝ ችግር የለም። ረመዳኑ እንዴት ነበረ ግን እንደዚህ ስታስብ ማለት ነው? አይ ነው አምጣ አይኔ ልመልስለት። በጣም ፍሮታል ከመጠን በላይ ሆነ። ረመዳን ከኔ በላይ ነው የተስማማው ሩዝ ማለት ነው። ይሄ አሁን ይሄንም ሀባብ ነው ሀባብ እንዴት እንደበላ አታይ ምን ሀብ ነው ሀባብ ነው ይሄ ነገር ማለት ነው። በጣም ይበላል እና ይጣፍጣል። እስቲ እኔም ልቅመሰውና amazing this is moya this is water Niati gaafii suraa qabaa ya gaafat waggaa kana yeesutu waggaa kana adaamaa jirra yoo ta'u qamaa jirra akka waggaa kana adaamatti sooma na adaamaa jirra ahun adaamaa jirra waggaa kana Ramadaan akkam sooma Ramadaan waggaa kana baay'ee bareeda ammoo kaartoomitti soomne Ramadaan waggaa kana
Ada amat soalnya. Wallahi kan sini zakar mati. Ada amat, wallahi ada amat. Wallahi kartu bisa mati. Ada. Ana kada wasu. Wasu. Wala kada barada. Jarab bosa anjir unabe kaya ummata keno. Me wala me me keno mur. Ramadan. Inna Ramadan wagga san le baye bareda. Gide san ergame Umar al-Bashir ni Sultan Rabu Suf deme. Aja ki jafudade aja fudannan ingarabiya debe. Ada wagga tanah berarti kabarana me biya baka ke tero baye da barsa turte. Wallahi bareda hundu. Ethiopia di kore mo ka kartu ni mo ka parajit ka turte. Ethiopia jirade erga obre sagiya. Jirane. Ethiopia jirade erga biya amba jirade ramane. Kabi amba yao. Osotai Mali ni sini aso jetta me mori ni sini naga ujutme. Baga sini ke ora juttu. wallahi hundi keessan ulma muslima addunyaa guutuu jirtan baga isiniin gahe osoo garaan nyaatu nu bira deemaa jira ka duraanii aduma muddamna amma beetaa haga beeynaa gurdanne kana ayya ballaan haga gurdanne kana amma garaan nyaataa jira soomni illee namni illee yaada fuudhee akka yaani akka duraaniitti nullee xiqqoo inni miti erga yaada fuudha wanni hunduu garaan nama nyaatti baay'ee garaan nyaataa jira ramadaan dhugaa rabbi. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya warri biyya keessa fi biyya alaa teessanii daawwatan hundi keessanuu har'a guyyaa 25ffaadha. Guyyaa 25ffaan haala gaariidhaan kan dabarsaa jirru jechuudha. Ramadaan akka heerii ka barakaa akka jaalala akka umrii dheerinaa akka waan hunda waan barbaadetti argatta rabbi isin haa taasisu isin jenna. Rabbi waggaa itti isin haa deebisu isin jenna akkuma jirtan jechuudha akkuma kanatti. Inshallah rabbiin barana asis nu somse waggaa dhufumoo Kanaadaan waa geessu achitti nu haasomsisu. Warri immoo addunyaa kanarraa waggaa tana wajjin soomnee barana lubbuun hin jirre immoo rabbi jaannata haa kennuufi warra jiru immoo umrii rabbi nu haa dheeressu fayyaan waa kennu imaana nutti haa kennu warra dhukkubsatee sa'a kana ciisaa jiru immoo rabbiin haa fayyisu warra sa'a kana da'uudhaaf qophaa'eetiin cinqii addaa keessa jirullee rabbi laaftumatti haa hiiku. Warra har'a qophii kana qopheessa jedhe immoo rabbiin umrii dheerinaa warra Ramadaanni qabu kun argadha fayyaa guutuu argadha. Rabbi rizqii guddoo isinii haa kennu. Ramadaanni kun qabu argadhaa isin jenna warri ifaajii kana hunda ifaajanii jettan. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya isinis asumaan nuuf eebbisaa isin jenna. Rabbi waggaa itti nu haa deebisu. Ramadaanni Ramadaan akka heerii haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Ramadan wa ya